Wabii Hacaaluun immoo intala Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan immoo akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa haadha koo ani baay'ee si jaalladha. Gaafa laphee kee keessa yookaan gaafa yaada kee keessa seenu salphaa fakkaata. Gaafa garuu onnee kee guutuu gaafa qabatu isa kamiin waamamuu barbaada? Yeroo argatu raadiyoo si waadee qawweessa ka'e. Akkaataan itti deemaa jirtu waan hundumaa nama yaalaa jiru wayii tokko. Egaa abbaa daa'imaa gaafa taatu waa'een daa'imaa baay'ee si dhiphisaa keessumattuu intala durbaa namni qabu. Haati keessi mormine gaafa tiktokii jalqabdeedu. Mirgi daa'imanii keewwata 36. Isheen viidiyoo irratti mul'attee beekti? Yaaddoon hin jira. Akkuma maatii tokkuma walii galattu yaaddoon hin jira ture. Eeduunis mirgi daa'imanii haa kabajamu. Yaada si keessa jiru sana baastee akka ati guutummaan guutuutti fayyadamtu taasisu. Xaafiin 10,000 gal gara fuulduraatti bishaan qofaan jiraachuun keenya nuuf waan ta'eef shaakalaan jira. Yaadichi maalirraa madde? Ati gara Kaanaadaa yookiin biyya kanaa baqachuu? Viidiyoon viyuu guddaa kan ilaalame isaaf nuuf osoo hin taane. Sirriidha? Akkasiin jedhama kanniidha? Deebi'u? Maaliif dure? Ammuma murteessaa? Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbila armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Egaan gammadaa show torban kana ammoo daa'ima baay'ee qaxalee baay'een keessan kanaan dura nu gaafachaa turtan tiktokii kana irratti immoo ergaawwan baay'ee jajjaboo fi babbareedaa dabarsaa turte daa'ima bareedduu tokko affeerradheen jira hanga xumura qophii keenyatti nu waliin ta'aa isiniin jenna. Gammadaa show gama YouTubein warri nu daawwachaa jirtan immoo YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka nu daawwattanii fi maatii Risaa Media akka taatan affeerraa olaanaa isiniif taasisna. Amma kallattiidhaan keessummaan keenya stuudiyootti argamu na waliin tura. Wabii Hacaaluu baga nagaan dhufte. Gammeen Wabii Hacaaluutiin moodel Edan Heenok. Edu baga nagaan dhufte. Dhiifama naa godhe. Wabii Hacaaluun sisee akkam jirta? Nagumaami? Jirta? Baga nagaan dhufte. waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Edan Heenok baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Cheers. Akkas. Maqaan kee Edan Heenok. Ati taatoodhaa. Moodeliidha, tiktokeriidha, barattuudha. Isa kamiin waamamuu barbaadda? Moodela. Moodela. Maaliif moodela waamamuu barbaadde? Moodela nan jaalladha. Moodela nan jaallatta? Barattuudha miti ati? Kutaa meeqa baratta? KG3. KG3? Manni barumsaa kee maal jedhama? Maatii Waaqa Akkaadaamii. Maatii Waaqa Akkaadaamii. Eessatti argama Maatii Waaqa? Bishooftuu. Bishooftuu? Kutaa kee keessa immoo barana meeqaffaa baate laata Edan? Tokkoffaa. Tokkoffaa? Barnoota kamiin jaallatta Edu? Herreega. Herreegan jaallattaa? Lakkoofsa sirriitti beektaa? Mee tokko amma 10tti naa jedhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itti fufi? Hanga 20tti itti fufi? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Egaa ati tiktokiin hojjettaa tiktokii irratti nama baay'eetu si beekaa foloorii baay'ee qabdaa viyuu baay'ee qabdaa mana barumsaa yeroo deemtu immoo barachuu qabda miti qo'achuu qabdaa dubbisuu qabdaa barnoota kee irratti jabaachuu qabdaa tiktokii hojjechuu fi barumsa kee akkamitti wal faana deemsista? Yeroo kam hojjetta tiktokii? Tiktokii sanbataaf dilbatan hojjedha. Yeroo kaan immoo barnoota irratti dabarsita jechuudha. Mana barumsaa keessatti akka tiktokii hojjettu beeku? Lakki. Hin beekani? Barsiisonni kee faan beekani akka tiktokii hojjettu? Hin beekani. Hin beekani? Barattoonni si beeku tiktokii irratti si arganii beeku?
maal siin jedhu ati beekamtuudha eedan ishee tiiktokarii dhufee hiriyaa kee taana faa siin jedhu moo akkam jedhu tiiktokara naan jedhan tiiktokara siin jedhu sitti tola hin gammadda wajjin faa suuraa kaana salfii wajjin kaana faa siin jedhu lakki karaarra yeroo deemtoo bishooftuu keessa yeroo deemtu sin beekani na beekan si beeku garuu wajjin suuraa kana tiiktokarii eedantu dhufee jedhanii si rakkisani dhugaa tiiktokii akkamittiin eegalte ati daa'ima miti baay'ee xiqqoodha akkamitti tiiktokii hojjechuu jalqabde yeroo daa'imummaa kiyyaan jalqabe yeroo daa'imummaa kee jalqabde eenyu si jalqabsiise abbaa keetu si jalqabsiise baay'ee gaarii yeroo daa'imummaa kee viidiyoo baay'ee xiqqoo taatee bishaan nyaachaa bishaan dhugda makkamittiin akkasittiin bishaan nyaatamee hin dhugamaa bishaan biddeen hin jiru mana keessan jira maaliif viidiyoo sana hojjettame maal jechuudha bishaan nyaachuu fi bishaan dhuguun hin danda'ama amma bishaan kana hin dhugna malee nyaatama amma nan dhuga miti hin nyaatama maankaadha maaliif nyaattete maal jettame achirratti maaliif bishaan dhugde qamadiin kuma jaagalee xaafiin kuma 10 garee gara fuulduraatti bishaan qofaan jiraachuun keenya nuuf waan ta'eef shaakalaan jira kanaafi amma qamadiin xaafiin waan gatiin dabalaa jiruu fi dursitee bishaaniin akka jira qurxummiidha akkamittiin bishaaniin jiraatta hin danda'ama namni bishaaniin qofa jiraachuu danda'a lakki shaakaluudhaan sun shaakalaa jirta sila yeroo ol galtu wabii Hacaaluu siin jennaan lakkii ani wabii Hacaaluu miti jette ati kan eenyuuti ani wabii Hacaaluuti miti Eden Henook egaa carraa kanaanii daawwattoota keenya abbaani Eden obbo Henook istuudiyootti Eden waliin dhufanii jiru mee sammuu haamilee ho'aadhaan simadhaati isa simannee waa muraasammoo Edanii fi Henook waliin taanee haasofnu akkas wayya egaan abbaan Eden immoo asitti argamee jira Henook baga nagaan dhufte baga nagaan dhufte Kan nagaan nu eegdanii akkam jirta fayyumaami fayyaadha nagaa baga nagaan dhufte jettuun Edu baga nagaan dhufte jedhi baga nagaan eegde cheers jedhiin isaanis cheers jenna cheers egaa baga nagaan dhufte baga nagaan nu eegdanii intala kee bareedduu Edanii waliin waan baay'ee haasa'aa jirra iccitii baay'ee natti himaa jirti abbaan ishee akka tiiktookii jalqabsiise waan baay'ee namatti hedduu kan haasofnu egaa Henook ati immoo abbaa Edanii atis tiiktookaraa ishee wajjiniin waan baay'ee hojjechaa jirtu hojiilee biraas qabda garuu daawwattoota keenyaa fi namni baay'een caalaatti ishee waan beekuuf ishees mucaa Hacaaluu Hundeessaa wabii wajjin waan wal fakkeessanii fi lakki mucaan kun hankootii jedhiiti waa ishee muraasa nutti miiti jechumaan immoo waa'ee kee immoo walirraa dhageenya. Tole egaa ani maqaan koo Henook Waldee Taliilaan jedhama. Akkuma jedhame tiiktookaradha. Eden abbaan ishee anadha. Karaarra gaafa deemnu yeroo baay'ee namoonni wabii Hacaaluu yaada jedhuun baay'ee nu rakkisaa turani. Normaali ishiin baay'een beektu waa'ee haasa'amu kana jechuudha. Daa'imas gatii taateef waa'ee amma kana bahuu keenya amma kana ilaalamuu keenya baay'ee waan beektu hin qabdu. Namoonni gaafa irra deddeebiidhaan waan kana raawwatan wanta isaayyuu adda baasaa dhufte jechuudha. Ani wabii Hacaaluu miti ani Eden Henookin jedhama jettee gaafii kanallee amma gara deebisuutti dhufaa jirti. Isheen Eden Henook jedhamti intala koodha. Wabii Hacaaluu jechuun immoo intala goota keenya artist Hacaaluu Hundeessaati. Isaaniif jaalala kabaja guddaa qabna. Ammaaf garuu Eden intala kooti. Henook miti mataan isaayyuu immoo eenyudha? Daawwattoonni beekuu barbaadu miti ree waa'ee keessatti koo eessatti dhalattee eessatti guddattee barnoota kee waa muraasa yoo nutti himte. Ani Henook Waldeen jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe asuma godina Shawaa ba'a. Magaalaa Caffee Doonsaa
naannoo jedhamutti dhaladhee guddadhe. Naannoo Bishooftuurraa kiiloomeetira 37 akkas fagaata. Achitti dhaladhee guddadhe barnoota illee aga kutaa 10 maatiriikii fudhadheen gara hojiitti gale. Yeroo jalqaba hojiin jalqabe kutaa 10 jalqabe gara hojii farnichariitti gale. Ogeessa farnichariidha. Farnichariidhaan waggaa muraasa erga hojjedhee boodan immoo hojii baay'ee yaaluu nan jaalladha beektaa. Maaliif kamiin akka jireenyi kee jijjiiramu beekamu waan ta'eef. Karaan isheen nama banamtu beekamu. Carraan argadhe hundattuu fayyadamee hojii nan yaala. Achumaan oomisha shunkurtii irratti illee bobba'een hojjechaa ture. Egaa jireenya fooyya'aa jiraachuu waan barbaaduuf. Qotee bulaas taatee yaaltette jechuudha. Baay'ee yaaleera. Waggoota dheeraa hojjedheera isa sanas. Garuu immoo gara magaalaatti siqxee jireenya magaalaa kana yoon shaakalini egereen biyya kana qaroomina hin qabu taanaan duubatti hafaa keessa duubatti ba'aa waan deemnuuf isa kanaaf jecha gara magaalaatti dhufne amma hojii baadiyyaallee akkuma jirutti ta'ee farnicharii illee hojjechaa jira. Dabalataanis giraafiks diizaayinariidha. Siinimaatoogiraafara akkasumas barataa tiyaatiraati. Barnoota ka'u tiyaatiraa amma ji'a tokko booddee ji'a kana keessa nan eebbifama jechuudha. Baay'ee gaarii amma akkaataa natti itti deemaa jirtu waan hundumaa nama yaalaa jiru wayii tokko hojii isa kamtu gaariidha jettee yaadda garuu warra amma ammaatti ilaalte keessa hojii isa kam baay'ee jaallattee hojjetta keessi kee immoo baay'ee kan itti gammadu. Egaa hojiin maalidha beektaa? Waan keessi kee jaallatu hundumaa yaaluun gaariidha. Garuu immoo waan hunda yaalla jechuun hunduma sanaan milkoofna jechuu miti. Dhugaadha. Garuu hundumas ta'uu hin dandeenyu. Hundumas ta'uu hin dandeenyu. Inni kun bu'aa qabeessa akka nuti hin taane nu taasisa. Waan hunda yaaluu keessatti garuu ani maalan danda'a? Maal osoo hin godhin wantanni amma irratti shaakalee kana keessa maal osoo hojjedheen irra milkaa'ina argadha kan jedhu kuni waan murteessaadha. Fakkeenyaaf aartii baay'een jaalladha. Dur ijoollummaa kooti kaasee waldaattan guddadhe. Waldaatti waan guddadhee faarfachaa waan guddadhee albamii 2 qaba faarfannaa jechuudha. Faarfataadha seera? Faarfataadha. Albamii 2 qaba. Ajaa'iba baay'ee. Sana wal qabatee egaa faarfannaa fi aartii gargar baasnee ilaaluun badaa waan danda'amu miti. Waluma keessa jiru waan ta'eef. Aartii kana barachuu baay'een barbaada ijoollummaa kooti kaasee. Aartistoota gaafan argu gochoota keessumattuu taatummaa isaanii namoota tokko gaafan ilaalu osoon akkas ta'ee baay'een hawwan ture. Gaafan carraa barnoota tiyaatiraa kana baradhu wanti na mudate maalidha? Tarii waan waldaa keessa jiru walitti na jalaa bu'aa jedhee sodaachaan ture beektaa? Tiyaatira gaafa dhaqxu sirbi jira. Tiyaatira gaafa dhaqxu taatummaa keessatti wantoota adda addaa waan raawwatamuu fi tarii inni sun cubbuu ta'innaa jedhee sodaachaan ture. Garuu dhugaansa aartiin iddoo hundaa jira. Waldaa keessas aartiin hin jira. Garuu ilaalcha keenya gaafa bal'isnu waanuma hafuura wajjin yookaan immoo waanuma waaqaan walitti nu buusu tokkollee aartii keessa hin jiru. Isa sana wanta nu fayyaduu fi wanta nu fayyane nutu adda baasee deema malee miidhaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf hojiin bu'aa qabeessa itti na taasisedhee yaadu tokko itti amanu tokko irratti dhaabbadhee hojjechuutti nan amana. Yeroo ammaa kana already hojii farnicharii dhiiseera. Waggaa 7 ofii koo hojjedheen ture. Yeroo ammaatti farnicharii namoota kontiraata laadheen hojjechiisa malee ofii kootii hojjechaa hin jiru. Hojii siinimaatoogiraafii giraafiks diizaayinara garuu amma ittiin hojjechaa hin jira. Akkasuma sooshaal miidiyaa namoota adda addaa illee maaneej gochuudhaan bu'aa qabeessatti ta'an jira yeroo ammaatti. Yeroo tokko namoonni waan baay'ee yaalanii isa tokkoof otoo sirriitti hin ta'in faca'anii hafuu yaadni isaanii qalbiin isaanii addaan faffaca'ee hafaa namoonni waanuma qabatan fokas jetti warri faranjii waan qabatan xiyyeeffannaadhaan fuulduratti hojjechuu irratti xiyyeeffatamuu qabafaa jiru namoonni isa kanarratti maal jettaati? Isa kanatti nan amana. Ani fakkeenyaaf amma barataa gaafa taanu kutaa 1 haga kutaa 12 yookaan haga yuunivarsiitii deemnee gaafa barannu yeroo barnootaati miti reenni sun. Yeroo barnoota sana keessatti soshaalis filachuudhaaf naachuraalis filachuudhaaf barnoota adeemsa sana keessa namni maal akka danda'u kan jireenya keessattis hojiiwwan ani shaakale kana keessatti maalan danda'amoo osoo hojjedhee maalidhaan bu'aa qabeessa ta'a kan jedhu ilaalee yeroo ammaatti garuu noormaali gara sooshaal miidiyaa akkasumas siinimaatogiraafiidhaan hojii gurguddaa hojjechuun barbaada. Isaan kanaan nan milkaasiin jira yeroo ammaatti isarratti xiyyeeffadhee hojjechuun barbaada. Isa kana booda jiru namootaaf ergaan ani qabu maalidha? Nama iddoo hunda ta'uu waan hin dandeenyeef waan hunda gochuu waan hin dandeenyeef waan dandeenyu filannee waan dandeenyu hojjechuun milkaa'ina akka argannu nu taasisa jedhee namana.
Egaa yeroo baay'ee akkuma argitu sooshaal miidiyaa kanarratti ati mucaa kee wajjiniin hojjettaa namoonni biraa daa'imman muraasa wajjiniin hojjetan jiru. Namoonni tokko tokko immoo deeggaran daa'imman gara miidiyaa hawaasaatti fidanii hojjechiisuu maal kuni sirrii miti jedhanii immoo namoonni falman gama kaaniin jiru. Ati akka abbaatti ilmoo kee waliin sooshaal miidiyaa irratti tiiktookii irratti hojjechuu akkamittiin murteessite? Egaa wanti kun gaafan jalqaba dhugaa dubbachuuf xamaniin jalqabe. Fakkeenyaaf tiiktookii akkaawuntii 3 moo 4 ol akka 10 banee cufeera dhuunfaa kooti. Irratti hojjechuu waan barbaaduuf sooshaal miidiyaa kanarratti wantoonni baay'een gaappii waan argee fi osoo irratti hojjetame milkaa'inni hin argamne waan yaadeef nan yaala naa ta'uu didaan hin cufa. Dhumarratti yaadni naa dhufe maalidha? Dhala koo kana faana osoo hojjedhee daa'ima koo kana faana osoo hojjedhee milkaa'ina nan argadhee deemaan amane jalqaba sammuu koo amansiise. Dursitee amante jechuudha. Durseen itti amane. Lammaffaa immoo namoonni yaada akkamii kana laachuu danda'an tilmaameera duras hojjechaa waan tureef jechuudha. Even viidiyoo koo laalanii akkas scroll godhanii bira darbanii yeroon isaan itti natti qoosanillee hin jira. Maalan gochuu jalqabee nan murteesse. Wantoota natti dhufan durseen tilmaame. Wantoota natti dhufan kanaaf immoo deebiin koo kana ta'uu qaba jedhee murteesse nan jalqabe. Jalqabee viidiyoo 5ffaa keenya irratti vaayiraalii ba'e viidiyoo 5ffaa irratti jechuudha. Gaafa jalqaba viidiyoo jalqaba poost godhu viiyoon isaa kan durii caala kan ani dur poost gochaa dureen caala. Wanti kun abdii qabadeen lammaffaa dabalee sadaffaa gaafan dabalu. Sitti mi'aawu jalqabee sanboota. 5ffaa irratti viiyoon isaa naannoo 75,000 gahe. Nargine viiyoo akkasii kan sana dura jechuudhaan ofii koo. Sana booda namoonni illee naa bilbilanii akkasitti TikTok irratti sin argine gaafa bariisa jechuudha. Galgala poost godhee buleen ganama gaafan ka'u 75,000 gaheera. 75,000 jechuun anaaf miraakilii ture. Sana booda namoonni naa bilbiluu jalqabanii kunis wanti kun ati hojjedhu garuu daa'ima kana osoo dhiiste gaariidha. Maaliif TikTokii mataa isaaf iyyuu namoonni ilaalcha gaarii hin qabaniif TikTokiidhaaf amma reefu xiqqoo hubannoo qabaachaa dhufe nama. Sana booda yaada irraan fudhadha namoota irraa yaada isaan naaraatan sana hunaan fudhadha garuu guyyaa itti aanu poosti godhee mana argan. Osoo itti deemu dhumarratti namni hunduu kara yaada kootti dhufee even wanta nuti hojjennu osoo kanarratti hojjettanii koo ariifi ture. Osoo akkas gootanii gaariidha yaada jedhu dhufee even komentii keenya osoo TikTokii keenya jala seentee ilaalte negatiivii wanta ta'e tokko iyyuu hin jiru. Mor intala koo kana baay'ee jajjabeessanii. Guddisa daa'immanii irratti ijoollee yeroo guddatanii waan miidiyaa kana irratti yeroo isaanii jalaa fudhachuu danda'a, atteenshinii isaanii fudhachuu danda'a jedhanii mormu waan ta'eef namoonni jedheen. Egaa inni maatiin daa'ima isaa akkatti guddisu abbaatu murteessa. Fakkeenyaaf gabaa deemnee barnootaaf irsaasii gaafa bitannu akka nu ta'utti miti kan qaratti baafan. Daa'ima koo kanas ani abbaadha. Eenyumtuu daa'ima koo kanaaf ana caalaa yaaduu hin danda'u. Akkaataa isheen itti guddattu akka gaariitti fayyadamtee sooshaal miidiyaa fayyadamtee akka guddattu gochuus kan danda'u anadha. Miidhaa hin qabu. Ani akka kootti even kanaan dura dubbannee turre interviyuu biraa irratti miidhaa tokko hin qabu. Maaliif ijoolleedhaaf wanta boru haaraa ta'uu danda'u tokko hamma ta'u asii waan hundaa shaakalaa gaafa deeman maal ta'u beektaa kara hundattuu guddachaa deeman. Beekamtiin dhimma isaanii miti. Ijoolleen baay'een beekamtiidhaaf kan gatii kaffalanii waan meeqa keessa darbanii kan waan meeqatti bu'anii caban jechuudha. Kanaaf waan hundaa asii shaakalaa gaafa deeman jabaachaa deemu. Wanti isaanitti ulfaatu hin jiru. Chaalenjii baay'ee keessa salphaatti darbuu danda'an. Kanaaf intalli koo kun yeroo barnootaa kan of danda'e kophaatti qabdi. Guyyaa barnootaa yeroo hundumaa xiyyeeffannaan ishee barnoota irra jira. Gaafa nuti TikTokii kan hojjennu baay'inaan sanbata fi dilbata illee waldaa deemna yeroo nu yoo argame waaree booda yeroo carraatti hojjennu illee qabna yeroo tokko tokko cumaan gidduutti gara moodeelingii deemte ji'a 10 barnoota moodeelingii irra turte isa qidaamius sanbatas achi waan turtuuf sanbatas dilbatas achi waan turtuu fi carraa TikTokii hojjechuu dhabnee turre ji'a 8 faddaan kunnee turre. Malee baay'ee deemaa ture akkaawuntiin. Isheen biizii ta'uu ishee. Biizii waan taateef tokkoffaa guyyaa barnootatti bu'uu waan hin barbaanneef maalan godhe nan dhiise viidiyoo hojjechuu jechuudha. Baay'ee gaarii. Garuu ati abbaadha. Eedan jirti. Haati ishee immoo jirti. Ati akka abbaatti yoo itti amanteeyyuu haati ishee mormiin kaasne. Haati keessi mormine gaafa TikTokii jalqabdeedu. Mee waa'ee haadha kee natti himi. Eeyoodha haati kee maqaan ishee ammam jaallatta haadha kee. Maqaan ishee Haaniidha. Baay'ee. Baay'ee jaallattani? Mee itti himi kaameeraa irratti haadha koo Haanii baay'een si jaalladhaa jedhimi. Haadha koo Haanii baay'ee si jaalladha.
Egaa akkuma Eduun jettee haati koo baay'ee nama mormine jette siinoo tarii mucaa kana na jalaa balleessuuf jettee haati ishee sin mormine. Yaanni jiru mormiin hin turre mormii osoo hin taane wantichi haaraadha. Tiktookichi kun haaraa waan ta'eef yaaddoon hin jira. Akkuma maatiitti akkuma waliigalattuu yaaddoon hin jira ture. Sanarraa kan hafe viidiyoon ishee gaafa bahee ilaalamuu jalqabu hamma kana miira gammachuurra kan hafe wanti faallaa ta'e illee wal mormiin hin jiru. Gaafa vaayiraalii ba'aa deemu gaafa sirriitti beekamtiin dhufaa deemu immoo yaadicha already itti amantee appreciate gochuu jalqabde ariifidha osoo akkas ta'e gaariidha yaada jedhu. Isheen viidiyoo irratti mul'attee beekti? Isin wajjin hojjettee beekti yookiin ishee faatti makachuu yaada qabdu? Isheen normaalii ammaa fi biyya keessa hin jirtu. Biyya alaa jirti sababa sanaan viidiyoo keenya irratti argamtee carraa argamuu hin qabdu. Namoonni guyyaa baay'ee namoonni nu gaafachaa turan gaarraa akka carraa argannee dubbanne biyya alaa sababii jirtuuf carraa hojjechuun arganne. Isheenis intala ishee akkuma nama kaanii miidiyaa irratti beekti. Miirri haadhummaa jira. Akka nama biraatti immoo gaafa alaa argitu miirri gammachuus miira wal makaadha miirri haadha bukkee jiru. Sanarraa kan hafe wanti faallaa ta'eetu wanti kun sirrii miti akkasuma ta'e yaanni jedhu hin jiru. Yaaduma ishee jajjabeessurraa kan hafe. Eduu obboloota biraa qabdaa? Hin qabu. Suma qofaadha? Kanaaf qananiidhaan guddachaa jirta jechuudha. Akkas? Egaa kan biraan Eenooki hojii aartii amma akkuma duraan nutti himte hojii aartii baay'ee jaallatta gama amantiitiin faarfannaa albamii qabda. Gama kunoo taatummaa immoo barachaa jirta, tiyaatirii barachaa jirta, siinimaatoogiraafii, kaameraa ni kaafta, giraafiksii ni hojjetta. Hangam waan aartii kana jaallatta? Hammam keessa kee jira waan aartii kun? Egaa aartiin gaafa laphee kee keessa yookaan gaafa yaada kee keessa seenu salphaa fakkaata. Gaafa garuu onnee kee guutuu gaafa qabatu akka salphaatti waan ati keessaa bahuu dandeessu miti aartiin. Keessumattuu umurii ijoollummaatti gaafa keessa galu si faana guddata si galeera. Tarii hubannoo kallattiin ittiin deemtu beekuu baachuu dandeessa. Waan gootu sana beekuu baachuu dandeessa malee nama daayirekti si godhee nama kallattii sitti agarsiisu osoon argadhee akkasitti nan hojjedha jettee baay'ee onnattee yaadda. Gaafa carraan sun argamu aartiin kallattiin ittiin hojjetamu karaansaa gaafa siisaa qabu. Waan ati duubatti deebi'uuf yaaddu miti. Aartii keessa seentee duubatti deebi'uuf hin yaadamu. Maaliif aartiin waan guddaadha. Keessumattuu aartiin Oromoo reefu akka daa'imaadha. Reefu lafa ol guddachaa jira. Baroota hedduu afaan Oromootiin aartiin keenya akka dagaagee iddoo guddaan geenyeef rakkinoota ture waan beeknudha. Yeroo ammaa kanatti garuu biyya kanaaf kan jirudha. Aartiin kun akka guddatu gama siinimaatogiraafiitiin, gama giraafiksiitiin waan nurraa eegamu hunda humna keenya guutuu fayyadamnee aartii Oromoo iddoo guddaadhaan gahuudhaaf yeroo ammaa sirriitti kan hojjechaa jirrudha. Manni barnootaa itti baradhullee Oromiyaa Aart Institute iddoon siinimaatoogiraafii itti baradheedha. Dungoo Art Promotion kan jedhamu immoo iddoon ani tiyaatira amma itti barachaa jirudha. Aartii Oromoo keessatti gahee olaanaa kan bahaa jirudha jechuudha. Dungoo Art Promotioniin isaan biratti gaafa barattu miira isaanii sitti dabarsu beektaa isaan akkasumatti gabatee irratti si barsiisuu qofa miti. Miira isaaniitti dabalanii si onnachiisu. Yaada si keessa jiru sana baastee akka ati guutummaan guutuutti fayyadamtu taasisu. Fiqaaduun fa'aa aartisti Fiqaaduu akkasumas Wabii Kabbada. Tiyaatira ganameetiin baay'ee beekamu. Fiqaaduun kanaan duras fiilmii Soolanii irratti hirmaatee waan tureef keessummaa keenya. Sirriidha. Kanaaf isaan biratti barachuun koo anaaf akka carraa guddaatti yaada. Isaan aartistoota gurguddoodha yeroo ammaa kana. Aartii Oromoo keessatti namoota iddoo guddaa jiranidha. Isaan biratti barachuun mataansaa dhugaa dubbachuu fi carraa guddaadha. Carroomuudha. Kanaaf walitti daballee hundi keenya waan dandeenyu waan beeknu walitti daballee yoo hojjenne aartii Oromoo kana boruu iddoo tokkoon gahuu dandeenya amantii fi abdii jedhuun hojjechaa jira. Faarfannaa waan dhiiste moo albamii lama hojjettee akkamittiin dhaabde? Egaa faarfannaa hin dhiisne tiraakiin istuudiyoo kan jiru jira yeroo dhiyoo kan laatame. Haala nama irra jiru kanaan already gama kiliippitii hojii bareedaa hojjechuudhaaf qophii gochaan jira. Maaliif amma sadarkaa kiliippiin afaan Oromoo irra jiru hin beekna.
akka duriitti miti kan hojjetamu waan bareedaa fi waan saba kanaaf malu hojjetamuu qaba waan ta'eef Oodiyoon koo stuudiyoo taa'ee waan sana malu kilippii bareedaa hojjechuuf qophii kana gaafan xumuru albamii guutuu hojjedhee uummata koo biraan nan yaada jedhuun qaba. Faarfannaa kee durii keessaa kan namni nama bira gahee baay'ee jaallatame atis baay'ee kan jaallattu jira. Faarfannaan koo akkam ta'e beektaa baraatti siidiin gara dhufaa jiruu fi kaasettiin barattaa fuudha albamii tokkoffaan kan hojjetame. Okay. Siidiin dhufaa jira intiniin immoo fudhatamaan hin qabu. Kaasettiin immoo kufaa jira. Ta'e ani kana yaadaa dhufe maalidha beektaa kaasettiidhaan yaade gaafan faarfannaa hojjechuuf yaadu kaasettiidhaan maxxanseen akkasitti jedhee yaadan dhufa siidii gaafa jedhamu waan biraa natti fakkaate. Yaadichi suniyyuu ana beektaa waan ani yaadaa dhufe sana harkatti faallesseen harkaa kuffise. Yeroo sanatti immoo warri siidii maxxansanii faarfannaa kee tiraakii hunda isaayyuu hin ilaalu. Yeedaloon isaan ilaalama muuziqaan isaan ilaalama sana gaafa ilaalanii tarii faarfannaa kana wajjin itti bu'aa qabeessan ta'uu baachuu dandeenyadhanii yaadanii natti fakkaata. Bakka bu'ummaadhaan sii maxxansinuudhaan na gaafatan. Bakka bu'ummaa kanas haaradha beektaa. Dura fuudhanii manamarraa faarfannaa bareedaa ta'e fuudhanii maxxansanii gabaarra oolchu. Kan kurratti maaliif wanta akkasii kun dhufe yaada jedhuun konfiyuusd hin ta'e waggaa tokkoon akkas nan taa'ee dhumarratti birrii walitti sassaabee waldaa Kutuu Wangeela Caffee Doonsaa jedhama. Baay'ee na cinaa dhaabbatan yeroo sanatti baay'ee na wajjin ta'anii faarfannicha koo kana bakka bu'ummaadhaan ofii kiyyaa maxxansee mana faarfannaatti akka laadhu naa godhan. Garuu baay'een dhaggeeffatamne hin hafe albamii lammaffaan isin hojjetame. Albamii lammaffaan immoo siidiin vaaliyuu dhabee yeroo itti namoonni faarfannaa miimorii irratti fe'an ta'e immoo kan sidii jechuudha. Tiraanzishinii irratti dhufe. Siidii tokko hin gurgurattaa siidii sana booda maal godhu namoonni koppii godhanii miimorii irratti fe'achaa turan yeroo sanas. Yeroo sanas chaalenjii guddaan kun na mudate abdiin kutanne itti dhiiseen maalan godhe sadaffaa irratti tiraakii tokko hojjedhee tiraakii sana gadhiise. Tiraakiin sun illee naa ilaalameera even Araaraa TV'n gadhiisanii turan. Isaan gadhiisanii namoonni baay'een achirratti na ilaalaa turanii. Inni xiqqoo sagaleedhaan nu dhageessistaa isa baay'ee keessa jaallattu tokko. Faarfannicha waa'ee araaraa kan dubbatu hin jira. Nutti araarami gooftaa, nutti araarami Yesuus, nutti araarami Abbaa, nutti araarami ati, nutti araarami gooftaa, nutti araarami Yesuus, nutti araarami Abbaa, nutti araarami ati. Kanaafi faarfannoota jiran keessa harki caalu waa'ee araaraa kan qabudha. Viidiyoowwan egaa tamma siinimaatoogiraafariidha kaameeraa waraabda. Viidiyoo kaameeraa kan edanii wajjiniin waan taatummaa kanas wantoota adda addaa kan situ waraaba jechuudha baay'ina. Ammaa fi anatu waraabaa jira. Viidiyoowwan haga ammaatti turani anumatu waraabaa jira. Garuu immoo saayinsii siinimaatogiraafiitiin miti kan waraabamaa jiran. Maaliif akkuma namoota bashannansiisaniif ergama dabarfachuu qofa yaanniti kan waraabnu malee Ingilisaa eegnee saayinsii isaa eegnee miti kan waraabaa jirru. Garuu yeroo muraasa booda barnoota koo kana eebba kana booda hojii guddaadhaan gara miidiyaatti dhufna innee yaanna gara yuutuubiitiin gara tiiktookiitiin pilaatfoormii jiran hundumaanuu warra nuuf eeyyamuun hojii bal'aa yaadaa jirra. Egaa ammaaf gidduu kanatti wanti haaraan wanti hojjennu hin jiru garuu ji'a tokko booda hojii haaraa qabannee dhufna. Lafa gaarii irratti facaaftan boru lattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Egaa Henook yeroo baay'ee akkuma duraan jenne mucayyoo kee kanaani wabii caalu jedhanii rakkisu namoonni. Isinis irra deddeebitanii viidiyoo hojjechaa turtanii maaliif viidiyoo hojjechuun isin barbaachise? Maal ta'a yoo wabii caalu jedhanii mucaa kana waaman maal rakkina qaba? Maaltu akka viidiyoo deddeebistanii hojjettan sin taasise? Maal ta'e beektaa namni wabii caalu jedheetoo TikTokii banate kuni? TikTokii banate? TikTokii ma banate. Hordoftoota 100,000 wayi ture jalqaba inbox iyyuu naa barreessaa ture abbaan sun jechuudha. Namichumti sun viidiyoo nu hojjetu viidiyoo yaada isaatiif ta'an akka nuti isaaf hojjennu na kakaasaa ture. Gaafa viidiyoo hojjennu viidiyoo fuudhee maal godhe post godhe. By the way viidiyoo nuti post goone keessa viidiyoon view guddaa kan ilaalame isaaf nuuf osoo hin taane. Gara miliyoona 3 immoo maal isaaf ilaalameera. Nu biratti miliyoona 2 kan ilaalame. Ajaa'iba.
maal goone viidiyoo gaafa nuti intini taanu yaada isaatiif fakkeenyaaf imala gara Kanaadaa kan jedhu jira. Imala gara Kanaadaa sana keessatti ani already deemeera iddoo ta'e geera. Isheen maal taate isheen immoo ba'uu barbaadde intinis nu booda abbaan koo deemeera ani maaliif an ta'a bakka abbaan kiyya hin jirretti akkamittan ani biyya kana keessa ta'a anis nan deema yaada jedhuun gaafa hojjettu viidiyoo sana fuudhanii maal godhan background isaa suuraa Hacaaluu Hundeessaa gashanii ishee fuuldura kaanii gaafa poosti ta'u deebi'ee viidiyoon sun anaaf haaraa ta'e beektaa dhugaa dubbachuuf miira biraa namatti fida. Miira natti iyyuu natti dhaga'ame miira addaa ture dhugaa dubbachuuf. Sana booda bariisaa gaafan ilaalamu miliyoona tokkoo fi wayi ilaalameera viidiyoon. Namoonni hunduu fuudhanii gara kiyyatti sheer gochaa turan. Deemee maal ta'e viidiyoon baay'ee ilaalamaa fi jiraachuu isaa gaafa baru maal godhe abbaan sun gara biizinesiitti jijjiire. Guyyaa lammaffaa irratti maal godhe na gargaara Oromoo koo na gargaara jedhee komentii irratti akkaawuntii kanaan na gargaara jedhee bilbila naa bitaa jedha malee. Bilbila naa bitaa jedhee komentii irratti piin godhee kaa'ee gurbaan sun. Namoonni isas naa ergan. Ijoolleen na beekanii maqaa keessaniin akkas gochaa jiru waan ta'eef waan kanaaf deebiitti laadhu naan jedhan. Guyyaa lama sadii nan callise beektaa. Gaafan ilaalu komentii namicha sana keessa seenee gaafan ilaalu baay'inaan gargaaranidha. Kun immoo arrabsoo siin qaba. Jechoota adda addaa akkamitti kadhattaa intala Hacaaluu taate wantoota jedhan wantoota akkasii gaafan argu waan kana bira darbuu hin dandeenye beektaa. Viidiyoo tokkoffaa irratti maal goone ani rakkina birrii siin qabu rakkina bilbilaa siin qabu maqaa kiyyaan kadhachaa jiranii jennee viidiyoo hojjennu. Gaafa kana jennu namoonni baay'een nu arrabsuu jalqaban. Maal jechuudha akka waan nuti intala Hacaaluu Hundeessaa xiqqeessine ani garuu sooressaa isheen hiyyeessa yaada jedhuun nu jalaa fudhatan namoonni. Lammaffaa irratti itti deebinee maal jennu komentii sana finnee wantoota nuti dubbanne sana walitti finnee viidiyoo lammaffaa gadi dhiise. Namoota parsantii 50 ol ta'u nu hubatan. Ammayyuu gurbaan kun ittuma fufee waan kana hojjechuu itti fufee. Dhiiras ta'uu danda'a durban beeku garuu. Sadaffaa irratti viidiyoo sadaffaa akka hojjennuuf sababa kan ta'e komentii tokkoffaa irratti nuu kenname namoonni nuu kennaa jiran. Lammaffaa irratti wantoota inni dubbate sanaa fi yaadni nu bira jiru yaada dhumaa sadaffaa irratti hojjennu. Ani wabii Hacaaluu miti. Ani Eden Hinook jedhama. Wabii Hacaaluu jechuun intala Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa jechuun immoo goota Oromoon kaleessa sarara ittiin dhaadatudha jennee itti finnee waan nu bira jiru ifa goonee dubbanne. Sana booda maal ta'ee akkaawuntiin suni guutummaan guututti maqaa isaa jijjiirrate. Haga inni maqaa isaa jijjiirratutti itti deemnee irratti qabsoofnee maqaa isaa jijjiirrate jechuudha. Kanaaf kan isin irra deddeebitanii hojjechaa jirtan waan amaafi jechuudha. Tokko maqaa maatii kabajamaa kanaan daldaluu namni barbaadu jira. Maqaa maatii kanaas mucaan Hacaaluu Hundeessaa rakkattee waan jedhus agarsiisuu warri barbaadan jiru. Maqaa sanaan immoo maallaqa ofii isaaniitii guurrachuu warri barbaadan. Lammata immoo maqaa mucaa kanaatiin deebisanii daldaluu warra waan barbaadanii qulqulleessuudhaaf jettaniitu. Jijjiirama fideera jettee yaadda viidiyoowwan sana hojjechuun keessan. Jijjiirama guddaa fideera. Achirraa maalan bare beektaa? Tokko maatii Hacaaluu Hundeessaa jechuun maatii guddaadha. Maatii ofii rakkachuu miti maatii namallee gargaarudha. Maatii guddaadha. Maatii sana maqaa maatii sanaatiin kadhachuun iyyuu nama saalfachiisa. Inni biraa maalidhaa namoonni nama sanaaf waa laachuu danda'an sii galeera. Birrii guddaas ta'u xiqqaa laachuu danda'an. Boru gaafa nu argan karaa irratti kaleessa akkoo bilbila nuti isin bitee nuti isin gargaarinu jechuun isaanii nafu sii galee. Dhugaa jiru tokko kana beekuu qaban. Sadaffaa irratti wanti nan hubadhe maalidha? Itti qabsoofnee nama sobaan hojjetu nama maqaa namaatti fayyadamee ofiisaa jireenya isaa ijaaraa jireenya nama biraa diiguu kanarratti osoo qabsoofnee salphaatti lafarraa balleessuu hin dandeenye. Nuti viidiyoo sadii hojjenneeti akkaawuntii isaa maqaa isaa guutuu kan jijjiirrate namni sun. Ergasiillee viyuu baay'een qabu. Hordofeera. Kanaaf sobarratti qabsoofnee yoo nuti hin salphisin beektaa boru sadarkaa biyya diiguutti illee kan deemamu isa kanaafi. Sooshaal miidiyaan humna nama amansiisuu qaba. Kanaaf waan sanaaf daftee deebisuu baatte turtee osoo deebii laatte namoonni iyyuu si amanuu hin danda'an si galee. Akkuma kanaan immoo Eden warqee namaan hin miidhagan warqee namaan hin bareedan jettee hojjettetti. Yaadattaa viidiyoo sana Edo? Mee viidiyoo sana irratti ani wabii Hacaaluu miti ani Eden Henookin jedhama bakka jettee namootatti TikTok irratti dubbatte akka sanatti mee nutti himuu dandeessaa? Mee akkam jetteetti dubbatte viidiyoo sana irratti? Ani wabii Hacaaluuti miti Eden Henookin jedhama. Wabii Hacaaluun immoo intala Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan immoo leenca Oromoon har'as boorus ittiin aadatudha.
Baay'ee gaarii. Akkas jettee ofirraa dhorkite miti? Lammata maqaa kootiin hin daldaliinaa. Maqaa koo Wabii Hacaaluu jettanii si waaminaa jettee itti himte miti? Mee ammas akka jettuun kaameeraa irratti lammata maqaa kootiin hin daldaliinaa. TikTok irratti nama hin sobiinaa jedhiitti itti. Lammata maqaa kootiin hin daldaliinaa. Wabii Hacaaluu Hundeessaa. Wabii Hacaaluu. Sinirratti barame miti? Wabii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa. An Wabii Hacaaluutii miti. Namatu maqaa wabiitiin daldala malee Wabii Hacaaluu TikTokii qabdu itti fayyadamu. Siniif galee? Umriin kee meeqa Edu? 6. 6? 6 qofa? 1 2 3 4 5 6. Kanuma? Torba miti? Ayyee. Henook yeroo baay'ee egaa diraamaawwan gaggabaaboo hojjettu diraamaawwan hedduu hojjechaa jirtu keessumaa imalli gara Kaanaadaa jedhu gara kutaa 17 moo 15 akkas ga'uu keessan nan yaadadha. Eessa ga'e imalli gara Kaanaadaa? Addaan kuttan immoo namtichatu Kaanaadaa ga'e moo akkam ta'e? Barnoota amma barachaa jiru faana fi moodelingii isheenis eebbifamuuf gaafa jettu hojiin baay'ee itti baay'achaa dhufe beektaa? Hojii eebbaas hojjechuu jalqabanii. Isaa wal qabatee sa'aatiin nuti qabnu baay'ee muraasa ta'e. Gaafa kana hojii qulqullina hin qabne hojjechuurra hojii kana ammaaf dhaabne barnoota kana isheen isaa xumurteeti itti deebinee maa hojjenna jennee yaadneti paartii 16 moo akkasirra geenye dhaabbanne. Intinichi isaa waan guddaadha. Waan sirriitti hojjetamuu barbaachisuudha. Waan immoo namootaaf ergaa guddaa qabudha waan ta'eef waan akkatti dhaabbatu miti itti fufa. Yaadichi maalirraa madde ati gara Kaanaadaa yookiin biyya kanaa baqachuu yaaddee kaatee waan ifte wayii qaba experience kee muuxannoo kee jiramoo waanuma waliigalaa namni jireenya baqaa jiraachuun qabu gara baqaa deemuun qabu namni keenya jettee waan murteessite wayii tokkorraan ergaa dabarfachuuf jetteeti. Amma waa'ee gara Kaanaadaa gaafanii barreessu normaali yaadadha skriptiin barreeffameeti nuti salphisnee hojjenneeti malee akkaataan skriptiin itti barreeffame waan bal'aadha. Achi keessatti wanti nuti kaasuu barbaanne waan guddaadha. Maaliif waggaa muraasa dura osoo biyya kana yaaddee biyya kana keessa namoonni gara biyya alaa kana deemuu baay'een barbaadan. Maaliif jireenyis gaariima ture. Sababa kanaan qaala'insa jireenyaa yeroo muraasa dura nu mudateen immoo namni hunduu xiqqaanis guddaanis gaafa gaafattu biyya alaa bahuu barbaada namni. Karama biyya alaa kana godaanuu barbaada. Walumaa galatti yaadni keenya maalidha? Komantii irratti illee yaadota negatiivii tokko tokko naan argan ture achirratti. Nuti namoonni gara biyya alaa deemuu jibbinee yookaan ani biyya alaa deemuudhaaf rakkoon na mudatee osoo hin taane wantootuma hawaasa keenya guyyaa guyyaatti mudachaa jiru ture. Komantii irratti argaan ture waan ana na mudateedha waan ani dabarseedha illee namoonni nu barreessaa turan. Maaliif dhukkuba nama tokko hubachuudhaaf dirqama dhukkubsachuun nurraan eegamu waan hawaasni keenya keessa darbu tarii iddoo of eeggannoo gochuun isaaf eegamutti. Keessumattuu maal jenneeti ergaa isaa barreessaa turre karaa seeraan alaa jenneeti kan yaadicha isaa kan hojjechaa ture. Imala gara Kanaadaa karaa seeraan alaa kan jedhudha yaadichi isaa. Karaa seeraan alaa gaafa deemtu wantoota si mudatan achi keessatti kaasuu kan barbaanne. Bineensa bosonaatti nyaatamuun jira. Namaanillee rakkinni adda addaatiif saaxilamuun hin jira. Kanaaf imalli gara Kanaadaa kuni namni karaa sirriidhaan karaa biyya bakkee osoo deeme gaarii ta'a. Karaa seeraan alaatiin gaafa deemtan rakkinni akkasiis mudachuu danda'a kan jedhu jeneraali yaada biyya keessa jiru yaada namoonni baay'inaan gara biyya alaa deemuuf qaban irraa kaanetti yaada kana kan barreessinee hojiitti seenne jechuudha. Egaa kontentiin adda addaa baay'ee kan kaastanii keessaa kan baay'ee na harkisee fi namoonni baay'eenis daawwattoonni keenya baay'eenis edanii ittiin beekamu tokko mirga daa'immanii mirga dubartootaa irratti kontentii adda addaa yookiin viidiyoowwan adda addaa hojjechaa turtanii eeduunis mirgi daa'immanii haa kabajamu mirgi dubartootaa haa kabajamu jechaa turte mirgi daa'immanii keewwata meeqarra jira? Mirgi daa'immanii keewwata 36. Keewwata 36 irra jira. Kanaaf daa'imman akka isaan hin hubamne daa'imman rakkoon akka irra hin geenyeef hojjette viidiyoo sana. Baay'ee gaarii. Katoo dhimmi mirga yeroo baay'ee abbaa fi intalli yeroo waliin hojjetanii kontentiin daa'imman hojjetanis haa ta'u kanatti hojjettu baay'een isaa filoosofiin isaa yookiin yaadamni isaa sibiraa maddaa.
dhimmoota daa'immanii irratti mirgoota daa'immanii mirga divortootaa irratti baay'ee waan siyaachisuu fi viidiyoolee akkasii hojjettaati. Egaa abbaa daa'imaa gaafa taatu waa'een daa'imaa baay'ee isa dhiphisaa keessumattuu intala durbaa namni qabu akka nama hattuu mana koo seenaa sooressi hattuu mana koo seenee akka yaadda'u yeroo hunda yaadda'u sanadha. Daa'ima durbaan qabaa waa'ee daa'ima kanaa gaafa yaadu egereen ishii na yaaddessa wantoota amma biyya keenya irratti argaa jirru irraa kan ka'e jechuudha. Maaliif namni gaddeebi'ee wantoonni isaan raawwatan yeroo tokko tokko wanta dhala namaarraan eegamne ijoollee umuriin isaanii xixiqqaa ta'e irratti wantoonni raawwatamaa jiran baay'ee kan nama yaaddessudha. Kana garuu akka biyyaatti yoo irratti gurmoofnee irratti qindoofnee yoo rakkina kanaaf furmaata laatiin boruu mana hunda keenya waan seenuu danda'u waan ta'eef asirratti yaadammaqnee waliin haa hojjennu yaada jedhudha achirratti kan kaasaa turre sirriidhas immoo wanti kun kan nama tokkoo miti namni dhala hin qabne hin jiru. Kanaaf hawaasa keenya keessatti rakkina kanaaf yoo furmaata laatiin boruunsaa hunda keenyaafuu rakkisaa ta'uu waan danda'uu fi asuma taayaan hojii manaa jedhudha hawaasa keenya biraan ga'uu kan barbaanne. Baay'ee bareeda. Egaa Eden kan biraa ati baay'ee cimtuudha walalootti cimtuudha Edanii. Walaloo baay'ee dandeessi. Keessumaa walaloo nama hangafa Oromoo ta'ee walaleessa hangafa obbo Zalaalam Abarraa akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa jedhu baay'ee dandeessi jedhan. Dhuguma? Mee jedhime daawwattootaa fi irra deebitee TikTok irratti illee argineerra garuu mee asirratti shoo keenya irratti akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa jedhiiti mee walaloo sana nutti agarsiisi. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu didda. Caalii seenii dhiiraa caalii seenii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen irraame. Gafarsaan gaditti saawwatti lakkaa'ee yeroo argatu raadiyoo si waadee qawweessaa ka'e amma lammiin keetiin walii galuu diddu mana gumaa lixaa almahaa jedheetu afaan kootti haaf kan shantee dhufu. Akkamittiin qabatte walaloo abbaa keetti shaakalsiise? Abbaa kootu na shaakalsiise. Eden moodelaa jedhan. Moodelummaa akkamittiin eegalte Edu? Abbaa kootu na galmeessise. Abbaa keetti galmeessise? Gaafa dhaqxee galmooftee yeroo isaanii moodelingii hojjetan jaallatteetta moo hin barbaadu jette? Nan jaallatte. Hin jaallatte? Egaa yeroo baay'ee yeroo darbee yeroo eebbifamtu viidiyoo kee ilaalaan ture akkanatti jettee bakka sirriitti agarsiisaa turte nama baay'eetu si fuuldura ture hin sodaanne nama? Hin sodaattu? Waan tokkoyyuu? Amma yoo nu biratti agarsiisi moodelingii xiqqoo agarsiisi yoo siin jenne agarsiisuu dandeessa? Stuudiyoo keessattis nuun sodaattu miti? Nutti agarsiistaa amma akka itti hojjetan? Mee kottu asitti nu agarsiise. Mee agarsiisi. Wow. Ani jedhu natti agarsiista? Akkamitti jedhu natti agarsiisi. Okay. Mee na laalime as dhaabbadhu. Deemoo akkatti jettetti akkasi? Sirriidha? Akkasiin jedhama kan dhiira? Deebi'u? Hin taa'u? Hin jedhamu? Akkam jedhama ishee natti agarsiisi. Harka akkas. Akkas. Sirriidha? Taiga Safi Nasofna. Good Edu, good. Baay'ee bareeda. Eden model jedhamu barbaaddi naan jette miti sila. Durii ijoolleen yeroo gaafatamanii jechuudha. Maal ta'uu barbaadda miixuu? Maal ta'uu barbaadda bareeddu? Yeroo jedhanii dooktarii, paayileetii maal jedhanii deebisu. Siinama maal ta'uu barbaadda Edu yoo siin jedhan maal ta'uu barbaada jetta? Poolisii. Maaliif poolisii ta'uu barbaadda?
Mirga daa'imanii eeguun barbaada. Oo mirga daa'immanii eeguudhaaf poolisii ta'uu barbaadda? Ee. Waaw! Baay'ee namatti tola Edu. Milkaayi. Tiktookarii immoo moodelii yoo siin jedhan amma jaallatta baay'ee. Moodela. Moodela. Egaa moodelummaadhaan immoo dhiyoo kana Edanii dorgommii dorgomtee injifattee Finfinneetti showuu dhiyeessuu fi moodeliingiidhaanii jedhan dhugaadha? Meeheni waan sana natti. TikTok irratti ilaalanii akka kaastiidhaaf akka dhiyaattu nu waamanii dorgommii sana fi dhiyaattee turte akka carraa beekamtiinis faayidaan isaa isuma kana daa'imtis hin jirtu shakkii tokko malee darbite faashin shoodha ijoolluma keenyadha sagantaa sana kan qopheessanii sagantaa sana irratti faashin shoo sanaaf akka hojjettu already darbitee uffata guyyaa sana uffattullee safaramteeti kan ishiin jirtu. Bakka gammaddee Edu. Galatoon. Inni biraani Edanii fi Heenooki viidiyoon keessan baay'een qaala'insa jireenyaa irratti viidiyoo baay'ee hojjettu jireenyi mi'aayee jira jetta. Kanaaf bishaan dhugdee xaafiin kuntaallee tokko akkasii qamadii maal jetta. Meen nutti himesa keessatu. Qamadiin kuma jaagal, xaafiin kuma 10 gal gara fuulduraatti bishaan qofaan jiraachuun keenya nuuf waan ta'eef shaakalaan jira. Shaakalaan jira jette. Egaa Heenok yeroo baay'ee akkuma sila jenne waan ofii keetii yaaddu karaa Edan nutti dubbachaa jirta moo Edanuma yaachiseeti waa'een qaala'insa jireenyaa dhimma hawaasummaa kan irratti baay'ee waan xiyyeeffatanii fi mee waan sana xiqqoo nutti. Qaala'insa jireenya kana irratti waan baay'ee hojjenneerra moorkan xiyyeeffannaa argate isa sanadha malee gabaa irratti wanti nuti hojjenne hin jiru. Fakkeenyaaf warra gatii dabalanii fakkeenyaaf waajjiroota adda addaa irratti illee wantoota adda addaa hojjenneerra. Qaala'insi jireenyaa yeroo jalqaba waggaa 3 akkas waggaa 3 irraa baay'ee kan nama sodaachisu ture. Maaliif nuti rakkina akkasii keessa jirra rakkina akkasii nu mudateera osoo hin taane mudannoo hawaasa keenya guyyaa guyyaatti mudachaa jiru hawaasa keessa waan jiraannuu fi rakkinoota hawaasa mudatan kana yaaddoo waan nuti ta'eef waanuma hawaasa bira jiru sana akka beekamuuf beekamtee akka argatuu fi kan agarsiisnudha malee noormaalii wanta sana keessa jirra jennee yookaan waan kan keenya kan ta'e miti nama miidiyaa gaafa taatu hawaasa keessaa dhufte sana bakka buuteeti ergaa hawaasa sana kan dabarsitu waan ta'eef hawaasni keenya harki caalu parsantii guddaan harka qalleeyyii waan ta'aniif qaala'insi kun isaan miidhuu danda'a. Sodaa jedhuudhaan ergaa sana kan dabarfan. Garuu Edanii fi Heenooki TikTok irraa maallaqa guddaa argatu. Foolooris gara 280 qabu jedhan. Dhugaadhaa kun waan hojjettan qabdu. Edu maallaqa argattee beektaa TikTok irra? Lakki. TikTok irra? Lakki? Dhugumaa Heenooka? Direct maallaqni hin argamu. Karaa TikTokii maallaqni hin argamu yeroo baay'ee hin argina sobaan akkasitti. Hordoftoota 10,000 galaati kaffaltii jalqabsiisa wanti jedhamu hin jira. Yeroo gabaabaatti dureessa ta'uu dandeessa. Wantoonni akkasii sun sobaadha. Osoo wanti osoo hojjetiin osoo hin dadhabin itti milkaan osoo jiraate hojii dhabaatu baay'ata biyya keenya kana keessatti. TikTok irratti kallattii nuti ittiin maallaqa argachuu dandeenyu tokko laayivii irra teenyee tokko namoota bashannansiisuudhaan lamaffaa namoota barsiisuudhaan akkasumas ergaa waan adda ta'e hojjenneetoo namoonni yaada keenya gaafa jaalatan kennaan ulaatu. Kennaan ulaatan sana gaafa walitti dabalamu birrii guddaa ta'a. Maaliif kennaan TikTok irratti namaaf laatamu giftiin inni jedhamu doolaaraan bitameeti kan namaaf laatamu waan ta'eef inni suni maallaqa guddaadha. Jireenya namoota hedduu akka jijjiiree hin beekna. Nuti noormaalii waan sanaan hojjenne TikTokii wanti nu fayyade kallattiidhaaniif daayirektis ta'uu baatu beekamtii itti arganneerra karaa TikTokii hojiiwwan gurguddaa hojjennee jirra. Gara fuulduraatti kontentii akkamii fa'aa hojjettu eessatti sinaa eegnu abjuun kee fuulduraa immoo maali? Hojii aartii amma barachaa jirtu kanaan xumurtee piroojeektii amma qabattan kanaanis Edu wajjinis maal hojjechuu yaaltu fuuldura ishee immoo akkamittiin bareechuudhaaf yaada qabda? Egaa gara fuulduratti yeroo muraasa booda ji'a tokko waan hin caalle booda waan gaarii waan guddaa tokko qabannee dhufaa jirra. Kanaaf itti bubbu'uu waan kan hin barbaanneef viidiyoo gadhiisaa hin jirru. Egaa waan akkasiin hojjedha gaafa jenne biyya keenyatti koopiraayitii waan baay'atuufi waan sana koopii gochuu waan jiraatuufi ammaa fi waan sana hojjenna hin jennu garuu yeroo gabaabaa keessatti waan bareedaa qabannee dhufna nu eegaa jenna.
Egaa daawwattoonni keenyas eeduu bareedduu TikTok irratti daawwachuudhaaf kontentii ishee fuulduratti isheen fidee dhufte immoo ilaaluudhaaf akkasumas eeduun fuulduratti immoo barnoota isheetti jabaattee bakka guddaa akka itti geessu hawwii guddaa siif qabna eeduu koo. Egaa Heenokaatis wantoota yaaddee abjuu kee hundumatti milkoofte yerootti ani immoo followers hedduu kontentii baay'ee babbareedaa hojjettanii walitti deebinee gammadaa shoo irratti gaaffiif deebii kan waliin taasifnu ta'a. Keessumaa gammadaa shoo guyyaa har'aa taatanii immoo waan biratti argamtaniif galatooma ulfaadhaa. Cheers! Borulattee hortee gumbii qabeenyaa guutti. Baankii Awaash. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Maaliif dure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbila armaan gadii fayyadamaa. Ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya gammadaa shoo kan guyyaa har'aa turtiin baay'ee bareedaa akkasumas bashannansiisaa Heenokii fi intala isaa Edan waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaata ture. Daa'imman qaqqaxalee akka kanatti taalentii addaa qabanii kennaa isaanii immoo baafnee gammadaa shoo irratti dhiyeessuudhaaf waadaa akkuma isiniif seenaa turre har'as mucayyoo qaxalee kana abbaa ishee wajjin finnee jirra. Waan baay'ee barattanii waan baay'ee bashannantan jennee abdii guddaa qabna. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Gammadaa shoo immoo akka kanatti haala kanaan mijatee babbareedee simbiraan akka geessifnu ammoo ogeessota adda addaa nu gargaarantu jiru. Creative Directory keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraamaanota keenya ammoo abdii jireenya akkasumas biqilaa mitikkuu galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Guyyaa har'aa ammoo sagantaa keenya sponsor gochuudhaan isin biraan akka geenyuuf kan nu gargaaran baankii Awaash, Ilillii Grand Real Estate akkasumas Itiyoo Teleekoomii fi Mijuu Coffee turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Torban keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jecha torban nama torbanii nu haa taasisu.